Ashama arkafuune ilmaan Oromoo eedla addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isinaa dhaqqabu an mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kana haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura nu faana jirtan irra deebiidhaan baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftan. Egaa guyyaa har'aa qophii ajaa'ibaa wanta nama ajaa'ibsiisu tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Akkuma suura irratti argitan kana suuraan amma argaa jirtan kun viidiyoon amma argaa jirtan kun viidiyoo ijoollee Oromooti. Ijoolleen kunniin gaara Su'uud Arabiyaa keessatti bifa kanaan qabsoo addaa godhutti jiru, qabsoo ajaa'ibsiisaa godhaa jiranii. Garii nama gowwaan namaa kanaanillee qabsoodha jedha. Kuni qabsoo akkamiiti? Ana wanni naa galuu dide. Qabsoon bifa kanaan godhamu kun bifa daggala keessatti galanii, biyya namaa keessatti, bosona keessatti galanii, ijoollee miskiina shamarran achitti qabanii walitti raranii kilaashii bitatanii bosona ormaa keessa ta'anii rasaasa akkanatti tumuun qabsoo bifa maalii akka ta'e wanni naa gale tokkollee hin jiru. Video ajaa'ibaati. Dhugaa hedduun keessan tarii itti gammaddan ta'a, tarii itti gadditu ta'a. Ana akka kootti hedduu na gaddisiisee jira. Maaltu deemutti jira? Sabni keenya kun maal keessa jira? Jireenya akkamitti nu madataa jira? Wanna jedhu ana hedduu tokko natti dhagahama. Rasaasa ofumaa dhukaasee uummata ofumaa rasaasa dhukaasee rifatu. Biyya ormaa keessatti jireenya baqaa keessatti namni jireenya ofii jijjiirachuudhaaf biyya ormaa keessatti baqatee jiraata, jiruu maatii ofii jireenya mataa ofii jijjiiruudhaaf. Mee ijoolleen akkana laaltan kan umriin isaanii waggaa 22 kanaa ol ka ta'e miti. Ijoollee silaa mana barumsaa barachuu qabdu, ijoollee silaa yuunivarsiitiif kolleejii keessatti argamuu qabantu biyya namaa keessatti akkanatti badhetti yaa'anii bakka dalagaan tokkollee hin jirretti kilaashii bitatanii bombii hidhatanii akka nama biyyaaf qabsoo godhaa jirutti, akka nama daangaa ofiitiif lolaa jirutti bifa kanaan wal gahanii akkanatti qabsoo addaa godhuun kun mee ana hedduu na ajaa'ibee jira. Na ajaa'ibee maa jedhu mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kana isin dhaggeessiseetiin deebi'a na faana tura.
Video ni mga bari, ibigay na tawa. Ibigay na. Egaan akkuma argitan kana viidiyoon kun viidiyoo waan hedduu garaa nama nyaatudha. Ijoolleen keenya irra hedduun isaanii mana hidhaa Suudii keessatti dararamaa jiru. Suudii keessatti rakkoon nurra ga'ee Suudiin akkana nu goote rakkannee jirraa, cinqamnee jirraa, nyaanni hin jiru, midhaan hin jiru, dheebuun nu fixe, qorri qabbanni nu fixe jenneeti boo'utti jirra. Warri mana hidhaa keessa jiru bifa addaa ta'een miidhaan akka waan mootummaan Suudii miidhaa addaa irraan ga'etti himannaa garagaraa geggeessutti jiru. Mootummaa biyyaa simannaa irratti geggeessina. Inni himannaa mootummaan akkana nu godhe akkas nu godhe jedha. Duuba akka kanatti biyya namaa keessatti kilaashii hidhatanii bombii hidhatanii gaaratti galanii kun akkuma argitan jechaadha. Mana ijaaratanii dhiiraa fi dhalaan bosona keessatti galanii akka nama biyya ofii keessa jirutti rasaasa yeroo tuman guyyaa adiidhaan osoo jidduu kanatti mootummaan dhufee bombii itti roobse mee badii ka qabu dogongora ka qabu eenyu jedhama. Nutu nama kenna dogongora qaba moo mootummaa biyya saniitu dogongora qaba. Namni mootummaan biyya kamiitu biyya ofii kabachiisuun dirqama. Waraana qaba. Waraanni isaa daangaa biyyaa eegaa, naamusa biyyaa, kabaja biyyaa eegaa, ummata isaa kabachiifata. Duuba ummanni akkatti bosona keessatti gaara keessatti galee qawwee hidhatee shugguxii qabatee kilaashii hidhatee akkuma argaa jirtan kana irra hedduun isaanii kilaashii qaban jechaadha. Kun maal achi godhame warri kun maal godhame erga warri magaalaa jiru ijoolleen magaalaa jirtu rakkattutti jiranii yoo danda'ame magaalaa keessa ol bayanii dalagachuudha. Iddoon amma jarri itti wal geette kun iddoo dalagaatii miti. Iddoo ooruullee qotanii irraa waa argatanii miti. Iddoo re'een itti tiiksamuu miti. Bosona keessa gaara keessa bakka namni tokko hin galletti dhiiraa fi shamarran wal ga'anii warri dhiiraallee akka fedhe haa ta'u shamarran iddoo kana jiran kunniin mana keessa argitanii mana dakaasan keessallee mana mul'atu kana keessa yoo xiinxallitanii ilaaltan namatu jira jechaadha. Shamarratu jira. Shamarran as keessa jirtu kun dhiirri kun hunda asii wal ga'ee akkamitti fedha ofiitiin bakka kanatti jiraatan moo rasaasa kana sodaatanii bakka kana taa'an wanni jedhu sammuu kiyya keessa na deemaa jira jechaadha. Iddoo kan amma niitorkiin hin jiru, nama bilbiluun nama dubbisuun hin jiru. Warra hedduu amma ijoolleen kenna namni dhumee ijoolleen teenna shamarri tiyya mucaa intalli tiyya erga baddee waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 ka jedhamu kun asitti awwaalamteeti isin as keessa jirti kuno. Dhiirri as jiru kun irra hedduun amma haadha manaa qaba jechaadha. Jaartii qaba. Jaartiin jara achi keessatti warri kaameeratti mul'annu jedhee dhokatee jiru jira. Ka achitti akkuma dhokatee taa'u. Kanaaf garam deemutti jirra maaltu uumamutti jira akkam ta'utti jirra dhugama nuti angana hunda beeynee beekumsatu kana nu godhaa jira moo wallaallee wallaaluma daangaa kunneeti sadarkaa kanarra geenne gochoota akkanaa kana godhutti jirra. Waan hedduu nama ajaa'ibuudha. Dhugaa an akka kootti hedduu natti dhagahamee jira. Deemnee sadarkaa bineensummaatti jijjiiramaatti jirra. Sadarkaa ilmi namaa beekumsaan qaroomee teknooloojiidhaan guddatee akka namaatti yaadee sadarkaa guddarra gayaa jiruudhaatti nuti ammoo duubatti deebinee akka bineensaatti akka bineensa bosonaatitti yaadaati jirra. Kun wallaalummaa daangaa dabarree jirra. Akkaataa jarritti rasaasetti tumtu samii keessa ol qabdee biyya namaa keessatti osoo biyya ofii keessa ta'e illee rakkoo hin qabu. Hanga tokko dandamachuu dandeetta. Asitti osoo mootummaan ama biyya kana dhufee argee uummata akka rasaasa tumu kana maaltu biyya na weeraraa jira jedheetuma rasaasaan tuma jechaadha. Bombii itti roobsa jechaadha. Sana booda biyya namaa komanna mootummaan Suudii nama Itoophiyaa hagana ajjeesee nama hagana hidhee nama hagana akkas godhee jenneetii komii komanna. Warri ammas taa'u kun hundi warra kontiroobaandii dalagu warra Yaman irraa ashiishaa fi wanta garagaraa ol fe'ee ol galchu jechaadha. Duuba gaa yoo nuti kana hojjenne yoo nuti wantoota akkanaa gadhee wanta nurraan eegamne hojjenne mootummaan Yamanii yoo ijoollee teenna qabee ajjeese yoo ijoollee teenna manatti guuree bombii itti roobsee gube maaltu nama aarsa. Yoo mootummaan Suudii ijoollee teenna qabee mana hidhaatitti waggaa 2 waggaa 3 nyaataan dararee hidhe maaltu nama aarsa. Nutu wanta hin taane hojjetachaadha. Eega nuti wanta hin taane hojjenne miidhaan irra ga'uufillee fudhachuun dirqama keenya ta'a. Walumaa galatti iddoo deemne hundatti waa balleessaati deemna. Tolchurra waa balleessuu guddanna.
Tari amma warroonni viidiyoo makan arganillee qabsoodha. Ijoolleen teenya jabaatti qabsaa jirti. Kaaseetta Oromoo sirba Oromoo keessa kaanii bosonatti akkanatti caffaranii dhiichisanii jedhee bifa qabsootitti ka fudhatu jiru. Qabsoon kanaa miti yaa dhiiroo. Qabsoo taanaan biyya ofiititti galanii qabsaa'udha. Biyya ormaatti ammoo erga baqattee mataa kee qabattee dalagattee jijjiiramuudha. Sababni isaas ka biyyaa si baase jijjiirama. Qoonqoo tee cufuudhaaf, maatii kee gargaaruudhaaf, jireenya kee fooyyeessuudhaaf, jireenya fooyyeessuuf ammoo kilaashii qabattee bosona keessa deemuun faayidaa takka illee siif hin qabu. Gaafa harka mootummaa biyya ormaa buute rakkoo guddatu sirra ga'a waan ta'eef jechaadha. Biyya san keessa diinni hin jiru kaati ofirraa eedu kilaashiidhaan. Wayyaaneen hin jirtu yookaan ammoo diinni kee kasi ajjeesu biyya san keessa hin jiru. Kanaaf biyya deemnetti bakka deemnetti osoo naamusa qabaanne hedduu tokko namatti tola. Garuu nuti wal dhagaa hin jirru. Rasaasuma ofii dhukaasanii rifatanii dhadhaabatu yoo argitan yoo xinxalitanii jiraattan jechuudha. Walumaa galatti wanni jechuu barbaade nama haa taanu, akka namaatti haa yaannu, bakka namaa ga'uudhaaf akka namaatti yaaduun, akka namaatti xinxaluun hedduu barbaachisaadha. Warroonni ammoo ijoollee keenya, gootawwan keenya, jegnoota keenya, qeerroon Suudii akka kanatti jira jettanii viidiyoolee garaagaraa jara deemtanii akkasitti poosti gootan qaaniidha. Qaanfadhaa isinumtu. Kuni qabsoo miti, kuni jegnummaa miti, kun gootummaa miti. Shamarran achitti hidhamanii hidhaa keessa ta'an kanniiniif yaadaadha. Kanuma jechuu barbaada. Kan isin wajjin ture mootiidha. Warroonni chaanaala kana faaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoolee garaagaraa isiniif qabannee dhiyaanna. Xiinxallaa garaagaraas irratti kennina. Maatii keenya ta'uudhaan nu jajjabeessa. Warroonni nu faana jira duraan turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii horaa bulaa deebana. Bye bye.